Ashamaa harka fuune hordoftoota gola aartii Oromoo iddoo jirtan maratti nageenya koo isin haa qabu jechaa waa'ee du'a dargaggoo qacalee koomedii hojjetu Sooraa Abdataa hiriyoonni maal akka dubbatanii fi aartisti Tafarii Mokonnon hoteela Sooraan keessatti du'e deemee waan isa mudate barreeffama toora feesbuuk isaatiin maxxansee jiru haalaallu hanga dhumaatti ofkaan na waliin tura. Duuti Sooraa Abdataa akka lafatti hin hafne qorannoon akka geggeeffamuuf erga dhaggeeffattanii booda viidiyoo kana waliin sheer godha. Ibsa waa'ee Soraa akka hiriyootiin Soraa jedhanitti dargaggoon kun gama aartiin waan guddaa hojjetuuf yaada qabaachuu eeruun dargaggeessi afaan Oromootiin qoosaa yookiin koomedii hojjechuun beekamu Soraa Abdataa magaalaa Finfinnee keessatti du'ee argamu hiriyoonni waliin hojjetan himan. Reeffi isaa roobii halkan keessa hospitaala Paawuloos erga geeffamee booda Kamisa waaree booda gara iddoo dhaloota isaa godina Wallaggaa lixaa magaalaa Jaarsootti geggeeffamu hiriyoonni isaa ibsaniiru. Akka hiriyoonni isaa ibsanitti bu'aan qorannoo reeffaa torbaan 2 booda baramaa jedhu. Sababaa fi akkaataa lubbuun dabruu isaatiin wal qabatee odeeffannooleen dabalataa poolisiirraa argamuu hin dandeenye. Hiriyoonni isaa garuu namoonni shakkiin to'annoo jala oolan akka jiran himaniiru. Hiriyoota isaa keessaa tokko Amaanu'eel Waaqturaa Soraan waggoota 3 dura magaalaa Naqamteerraa gara Finfinnee akka dhufe dubbata. Waggaa 2 dura wal baranii hanga ammaatti hojiiwwan koomedii 5 waliin hojjechuus hime. Dargaggoon lubbuun isaa dabre kun Finfinnee naannoo Jaamoo jedhamu akka jiraatuu fi hoteelli keessatti lubbuun dabruu ibsamees achuma akka ta'e hime. Soraan hojiilee koomedii miidiyaalee hawaasummaa fi waltajjiiwwan muraasa argate irratti hojjechuun dhiyoo kana beekamtii fi jaalatamummaa argachaa dhufeera. Duuti isaa dhagahamuu hordofee miidiyaa hawaasummaa gubbatti namoonni gadda ibsachaa jiru. Soraan nama ofii fi maatii isaa jijjiiruuf kaka'umsa guddaa qabudha jechuun sababni du'a isaa ammallee akka hin beekamne hiriyaan isaa Amaanu'eel ni dubbata. Hospitaala qorannoof erga galee ittuu nu hin bunne bu'aa isaas hin barre sababa maaliin akka du'e hin beekamne jedha. Hiriyoonni isaa sababa du'a isaatiif wanti shakkitan jira gaafii jedhu yoo deebisan Soraan nama hojii koomedii siyaasaatti osoo hin bu'in hojjetu nama waliinis walitti bu'uu mitii jedha. Soraan obboleessa isaa Quxusuu waliin akka hojjetu kan himuu fi meeshaalee hojii koomediitiif oolan dhiheessuun kan isa gargaaraa turan keessaa tokko aartist Kumsaa Taammanaadha. Waa'ee Soraa yoo dubbatu gaafa tokko mana dhufee akka obboleessa keetti na ilaali meeshaa hin qabu humna hin qabu garuu aartii Oromoo guddisuun barbaada kenna yookiin dandeettiin hin qaba naan jedhee turee jedha. Meeshaa fudhatanii hojii wayita hojjetaniis uffataalee hiriyoota isaa waliin wal jijjiiree uffataa ture jechuun ibsa. Waa'ee du'a isaa obboleessa isaa Quxusuurraa dhagahuu fi hospitaala Paawuloos gahee yeroo odeeffatu Soraan roobii halkan naannoo sa'aa 5 akka boqote dhagahuu dubbata. Hamma sa'aa 2tti hiriyoota isaa waliin ture. Mucaan dubraa tokko bilbiltee argiteeni achi dhaqeetu du'ee jedhan. Akkamitti immoo du'e gaafa jennu hoteela keessatti osoo qaama dhiqatuu mucucaatee kufee jedhan. Kaan immoo sababii du'a isaa kan biraa akka tahe akka dubbatan dhagahuu hime. Si ajjeefna jedhamee itti dhaadatamaa akka ture hiriyoota isaa tokko tokkotti himaa akka turees iyyaafachuu dubbata Kumsaan. Kumsaan qaamni kamuu du'a dargaggeessa kanaarratti odeeffannoo argate qoodee qorannoon akka geggeeffamus gaafateera. Egaa hordoftoota gola aartii Oromoo kanatti aansee yeroo Soraan boqotutti fakkeenyaaf ganama san jechuu achi dhaqee yeroo Tafarii Mokonnon maal akka janiinii fi maal akka isa mudate toora feesbuuk isaarraa isa argachuu dandeessanii anis isiniifin dubbisaa jechuu ammatti aansee sirnaan dhaggeeffadhaadha. Barreeffamni Tafarii Mokonnon hoteelli Soraan keessatti du'ee reeffi isaa argame jedhame isa kanaa Evoolaa jedhamaa jedhe. Jaamoo tokko warshaa fuullee yookiin daawwitii fuuldura moolii raahaa jalatti argama. Hoteelli kun arrumaa'uu hojiirra jira. Guyyuma silaa Soraan du'e kana jechuudha. Naannoo san deemee qaamni nageenyaa yoo jiraate jeetiin laalee dhabee je
qaamoleen nageenyaa reeffa sorraa achii baasan hospitaala Paawuloositti darbanii deemanii je. Ergasii gara kanatti deebi'ee qaamni nageenyaa soraan akkamitti akka ajjeefame sababni du'a isaa maal akka ta'e qorate hin jiru an je. Safarii jechumma achi dhaqee gaafii inni gaafate warra hoteela sanii. An intala achi keessa hojjettu wayii yaameetiin sireen jira je'ee gaafadhee jira naan jette. Arra ganama girrigirriin naannoo kana ture maaliidha? Namaatu as keessatti wallole moo jennaan lakkii homtuu hin taane naan jette. Konkolaataan poolisii maaliif as dura dhaabbachaa tureree naan ani waaniin beeku hin qabu hujii koon hojjedhaboo jette. Achumatti na dhiifteeti ol seentee namicha abbaa hoteelaatti yoo himtu argeetiin achii deemee je. Dhimmi du'a soraa waan akkasumaan tahee miti. Qaamoleen nageenya naannoo san hojjetan bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa jirtan haqa soraa nuuf baasaa. Hoteelli kun hatattamaan cufamee obboleessi keenya maaliin akka du'e ifa nuuf haa ta'u. Abbaan hoteela kanaa seeratti dhiyaatee nuuf haa gaafatamuu. Dhiigni ilmaan Oromoo Finfinnee keessatti akkasumaan bilaash ta'uun hanga yoomiiti? Dhugumattuu akkanuma callifnee usuudhaa miti. Kanaafuu wanti taamuu qabu anilleen akka yaada nama tokkootti akka dhuunfaa hiyyaatti maaliin jechuu barbaada beeytanii? Walumaa galatti warra hoteela sanii qeerroon jirtulleen hundi namaa itti ba'ee hanga jarri san seera dhiyaatutti sorraan akkamitti akkaataa du'e bahuu qaba jechuudha. Namni tokko akkanumatti fuudhanii awwaalanii gartee fakkeenyaaf waan kana hambisanii booda qorannoon isaalleen hin jiru wanni tokkolleen hin jiru akkanuma du'e jedhanii ijoollee Oromoodhaa Finfinnee keessatti yeroo ammaa kanatti hedduu dhabamsiisaa jiran jechuudha. Artistoota baay'ee warroottan ijoollee sammuu qabdu haala kana dhabnee yeroo callifnu maaltu nu dhaga'ama dachii abbaa keenyaa irratti. Kanaafuu wanniin isin jechuu barbaadu ilmaan Oromoo viidiyoo kanallee sheer walii godhaadha wal biraan gahaadha. Akkasuma immoo barreeffama Tafarii Mokonnan jala seenaadha sheer walii godhaadha. Wanni kun ifata akka ta'u godhuu irratti namu sagalee ta'uu qabnaan isin jechuu barbaada. Egaa hordoftoota kiyya kabajamoo yeroo mara ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti humna hin beekamneen ajjeefamaa jiran waan ta'eef qaamni uummata keenya fixaa jiru kun qaama sirna mililikiin geggeeffamaa jiru waan ta'eef nuti akka Oromootti qabsoo ABO WBO waraana bilisummaa Oromoo cinaa hiriirree gabrummaa mataarra nu jirtu tana ofirraa buusuuf haa falmannuun dhaamsa kiyya kan Oromummaati. Oromoo maraaf jajjabinaan hawwaa nagayatti horaa bulaa deebana.